Studio guddicha magaalaa Adaamaatti argamurra oduu galgala kanaa kan isinitti mul'eensa Waaqwayyaatti oduu ijoo durseen eegala. Abbaan alangaa waliigalaa federaalaa waggoota kurnan dhufanitti Afrikaatti dhaabbata haqaa fakkeenya ta'uuf mul'ata qabatee milkeessuuf hojjechaa akka jiru ibsame. Investmentii qonnaa industiriin deeggaruun sona itti dabaluun akkaataa alergiif ta'utti karoorfadheen hojjechaa jira jedhe Artist Qamar Yusuf. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu keenya jalqaba istiidiyoo Finfinneetti argamurraa eegalla kallattiidhumaan gara isaaniitti isin dabarsa. Akka mooltaan kabajamtoota hordoftoota OBN oduu istiidiyoo Finfinneerraa galgala kanaaf qabadheen isinitti hima oduu waliin ani Balaayitti Sammaati. Abbaan alangaa waliigalaa federaalaa waggootti kurnan dhufanitti Afrikaatti dhaabbata haqaa fakkeenya ta'uuf mul'ata qabate milkeessuuf hojjechaa akka jiru ibsame. Abbaan alangaa waliigalaa dhaabbileen itti waamamni isaanii isaaf ta'e waliin wixinee karoora tarsiimaa waggoota kurnaniif karoorfatan irratti mari'atee jira. Girmaa Hundee. Abbaan alangaa waliigalaa dhaabbilee itti waamamni isaanii isaaf ta'e waliin karoora tarsiimaa waggaa 10 qopheesse irratti mari'ateera. Karoorri tarsiimaa waggaa 10 qophaa'e kun tajaajila haqaa hawaasni argachuu qabu haalaan akka argatu gochuuf ta'u abbaan alangaa waliigalaa Aadde Adaanech Abeebee waltajjii marii kana wayita banan ibsaniiru. Akka biyyaatti mul'anni kaa'ame biyyatti gara dinagdeetiin jijjiiruudhaaf akka waliigalaatti biyya badhaate. Badhaadhinaan akka Afrikaatti fakkeenyummaadhaan waamamuu dandeessu akka ta'uu dandeessu mul'ata kaa'attee jirti. Kanarraa mul'anni keenya akka haqaattis mul'anni kun akka milkaa'uu danda'u jireenyi uummata keenyaa akka inni jijjiiramuu danda'uu fi gara badhaadhinaatti deemuu akka danda'uuf karaa haqaatiin haqa mirkaneessuu keessatti yookaan immoo olaantummaa seeraa eegsisuudhaan akka Afrikaatti dhaabbilee haqaa fakkeenyummaadhaan tuqaman keessaa tokko taanee mul'achuu akka mul'ata keenyatti qabannee jirra. Kaayyoo qabamee galmaan ga'uufis tarsiimoowwan hordofaman ibsan. Kana galmaan ga'uudhaaf inni guddaan xiyyeeffannaan keenya tokkoffaa seera kabachiisuu seerri keenya seera raawwatamu akka ta'u seera kabachiisuu danda'uu qabna. Olaantummaa seeraa eegsisuu qabna. Kana wajjin wal qabatee seera kabachiisuudhaan xiyyeeffannaa guddaa goonee garaagarummaa hin finna waggaa jennu kana keessatti tajaajilli keenya tajaajilli haqaa tajaajila akkamii ta'uu qabaadha. Tajaajila saffisaa tajaajilumti haqaa mataasaa tajaajila haqa qabeessa akka ta'uu danda'u tajaajila seera fi seeraan qofa hoogganamu tajaajila ummataaf dafee qaqqabuu danda'u tajaajila qulqulluu fi tajaajila ummata bira qaqqabuudhaan dheebuu haqaa ummataa deebisuu danda'u akka ta'uu danda'u kaa'annee jirra. Kana lamaan galmaan ga'uu keessatti immoo dhaabbanni keenya yookaan immoo waajjirri keenya gubbaarraa hanga daqaatti cimaa ta'uu danda'u qaba. Humni raawwachiisummaasaa. Seektaroota karoora waggaa 10 dhiyeessan keessaa tokko kan ta'e koomishiniin mana sirreessaa federaalaa waggoota kurnan dhufanitti mana sirreessaa mirgi namummaatti kabajamee Afrikaa bahaatti fakkeenya gaarii ta'uu uumuuf kaayyeeffatee hojjechaa akka jiru koomishinarri koomishinii mana sirreessaa federaalaa obbo Jamaal Abbaasoo ibsaniiru. Mangarandamitti waggaa 10 ta'an keessatti manni sirreessaa federaalaa eessa ga'uu danda'a waan jedhu kana haaluma qorannaa geggeessaa turreen fi xiinxala irra turre lafa amma jiru kanarraa guddaa deemna inneeti kan karoorsinee jirru. Waan tokko irratti galma kenneerra asirraa kaanee achi dhaqqabna kan jedhu san. Kanaaf galma san ga'uudhaaf akka manni sirreessatitti wanti baay'ee nu gargaare qorannaa waggaa 2 dabree kun manneen sirreessaa keenya eessa akka jiran maal akka jiran waa hundumaanuu jecha. Ragaa isaa guutuu waan harkaa qabnuuf xiinxala san irratti hundoofne waggaa 10 ta'anuuf jijjiirama guddaa finneeti kan karoorfannee jirru jechuudha.
akka galteettis itti qufiinsa maamiltootaa 168 irraa gara 185tti ol guddisuun komii dhiyaatu hiikuu 155 irraa gara 190tti ol guddisuun walga'iinsa tajaajilaa 165 irraa gara 195tti ol guddisuu akkasumas galteewwan kan biroo karooricha milkeessuuf isa gargaaran irratti xiyyeeffatee kan hojjetu ta'uu ibsameera. Ejensiin mirkaneessa galmeessa ragaaleetis waggoottan kurnan dhufanitti tajaajila galmeessaa fi mirkaneessa ragaa sadarkaa isaa eeggate kennuun akka Afrikaatti fakkeenya gaarii ta'uun mul'achuuf kan hojjetu ta'uu ibsameera. Ragaaleen karaa teeknooloojiitiin deeggaramuun sochii namaatiin ala haala itti wal jijjiiruu danda'an hojiirra kan oolchu ta'us ibsameera. Inistituutiin leenjii fi qorannoo seeraa faqaatis ergama dhimmoota haqaaf seeraa irratti qo'annaaf qorannaa gaggeessuun humna raawwachisummaa ogeeyyii fi hoggansaa cimsuun sirna haqaa bu'aa qabeessa gochuuf kan hojjetu ta'uun ibsameera. Waggaa waggaan qorannoowwan 5 barreessuunis fooyya'insa sirna haqaatiif kan hojjetu ta'uu himameera. Ejensiin jaarmiyaalee hawaasa siiviikii fi dhaabbileen kaanis karoora waggoota 10f qopheeffatan dhiyeessuun irratti mari'atameera. Karoorri waggaa 10f qophaa'e kun qaamolee dhimmi ilaallatuun qeeqamee erga gabbateen booda hojiirra kan oolu ta'us himameera. Manni murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa dhaddacha ramaddii araadaa guyyaa har'aan shakkamtoota galmee obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa jala jiran galmee shakkamtoota seeraa 14 ilaalee beellamaan guyyaa biraatti dabarsee jira. Olmaa dhaddacha har'aatiin shakkamtoonni galmee obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa irra jiran komii abbaa murtii dhimma isaanii ilaaluurraa qaban karaa bukaatoo isaaniitiin barreeffamaan dhiyeeffatanii jiru. Komii dhiyeeffataniin abbaan murtii dhimma keenya ilaalaan jiru kalloo girraa bilisa ta'e miti abbaan murtii biraa nuuf haa jijjiiramu jechuun gaafatanii jiru. Akkaataa labsii lakkoofsa 25/88 keewwata 27 taa'ee jiruun hidhamtoonni seeraa komii dhiyeeffachuuf mirga akka qaban eeruun abbaan murtichaa komiin dhiyaate kan ragaa qabu miti jechuun dhaddachi biraa komii fi murtii ilaalee akka murteessu galmeen karaa reejistiraaraan dhaddacha biraatti akka darbu ajaja kennee jira. Hanga guyyaa dhaddachaatti shakkamtoonni mirga wabii dhoowwamanii mana hidhaa akka turanis ajajni kennamee jira. Badhaasoo Haayileetu gabaase. Oromiyaatti sa'aatii 24 darban keessatti qorannoo laaboraatoorii namoota 1387 irratti gaggeeffameen vaayirasiin koronaa namoota 64 irratti argamuusaa biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa beeksise. Addunyaarraa hanga ammaatti namoota miiliyoona 20tu vaayirasii koronaan qabame addunyaatusaa dabalata qaba. Akka naannoo Oromiyaatti sa'aatii 24 darbeetiin qorannoo laaboraatoorii namoota 1387 irratti gaggeeffameen vaayirasiin koronaa namoota 64 irratti argamuusaa biiroon eegumsa fayyaa naannichaa beeksiseera. Kanneen keessaa namoonni 13 magaalaa Sabbataati, namoonni 12 ammoo magaalaa Bishooftuuti vaayirasichaan qabaman, namoonni 7 magaalaa Baatu, namoonni 6 magaalaa Galan, namoonni 6 magaalaa Mojo, namoonni 4 magaalaa Adaamaa, namoonni 4 magaalaa Naqamtee, namoonni 2 magaalaa Buraayyuu, namni 1 magaalaa Sallaa, namni 1 magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii, namoonni 2 magaalaa Sulultaa, namoonni 2 godina Booranaa.